Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin kan irratti baratanidha jechuudha. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa gaaleewwan baay'ee barbaachisoo ta'an yookaan ammoo warroota gara intermidiyeetii deemaa jirtaniif sirriitti nu fayyaduu danda'an isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni chaanaalii kanaa haarawaa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer akkasumas ammoo koomentii gochuun hin irraanfatinaa jechuudha. Sabiskiraayibii yeroo tokko yoo gootan achi booda immoo laayikii immoo viidiyoo isinitti tole hundaayyuu gochuu ni dandeessan jechuudha. Sheer ammoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa akka irraa fayyadamtan yoo barbaaddan jechuudha. Okay. Inni biraa immoo yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa ta'u tokkoffaan maal jedhaa? Okay, 5 daily phrase to practice jedha kan yeroo darbee barreeffamedha. 5 osoo hin taane 2 dha. Lama qofan isiniif qabadhee dhufe lamaan tana qabadhaame maal jechuu akka ta'an jechuudha. Okay, let's get started. On behalf of someone. On behalf of someone. On behalf of someone maal jechuudha? Bakka nama tokkoo. Bakka nama tokkoo bu'uu jechuudha. Afaan Amaariffaan isa wakiil jennu jechuudha. On behalf of someone. Bakka nama tokkoo. Fakkeenyaaf I am speaking on behalf of the entire team. I am speaking on behalf of the entire team. Kanatti jalatti barreessee jira. Hundaayyuu amma on behalf of someone kan jedhu afaan Oromootiin biratti hanguma ta'e yaa'u. Daariikti barreessuun hin danda'amu maaliif loqorni afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromoo garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. Afaan garaagaraa kanaa mitiyyuu afaan tokko keessattuu hammam akka garaagarummaa qabu ni hubattu. So that's the reason kan hubachuu qabdanii jechuudha. So bakka nama tokkoo bu'uu jechuudha. Bakka nama tokkoo jechuudha on behalf of someone jechuun. Fakkeenya akkuma ilaaltan I am speaking on behalf of the entire team. Maal jechuudha? Ani bakka garee bu'een dubbadhaa yookaan bakka garee bu'een dubbadhaa jira jechuudha. Bakka garee bu'een dubbadhaa jira. I am speaking on behalf of the entire team jennaa jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo maal jedhaa? Behind someone's back. Behind someone's back. Duuba nama tokkoo jechuudha miti. Behind jechuun duuba someone's back. Nama wayii back yoo jenne immoo duuba jechuudha. Behind someone's back. Duuba nama tokkoo jechuudha. Okay, kanaafuu behind someone's back jechuun namni osoo hin beekin. Kunniin amma gaaleewwan kunniin yookaan fireeziiwwan kunniin maalidhaa? Kan amma jechama jennee yaadnu ni jiraa miti amma afaan Oromoo keessatti iyyuu. Fakkeenyaaf amma wanti jedhamu duuba namaa taatee nama hin hamatin ni jedhamaa miti. Direct yoo ta'e direct translate yoo gootan yookaan ammoo kallattiin yoo kan hubattan ta'e namni duuba namaa taa'ee maal jechuudha. Garuu jechamaan yookaan ammoo akkaataa itti fayyadama seera afaan Oromoo keessatti ammoo duuba namaa yoo taa'e iccitii wayii iccitiidhaan si hamachaa jira yookaan ammoo otoo ati hin beekin malee duuba kee qaamaan duuba kee taa'eetii miti jechuudha. So behind someone's back means namni osoo hin beekin yookaan iccitiidhaan jechuudha. Iccitiidhaan jechuudha. So let's see example. Please don't talk about me behind my back. Please don't talk about me behind my back. Please don't talk about me behind my back. Okay. Afaan Oromootiin jalatti dubbisa yoo isin rakkise jedheetan jalatti isinii barreesse maaloo waa'ee koo duuba koo hin haasa'in yookaan ammoo nan hamatin jechuudha bakka already this kun maal jechuudha nan hamatin maaloo duuba koo nan hamatin jechuudha. Just tell me frankly yookaan ammoo ifaan ifatti natti himi. Please don't talk about me behind my back. Please don't talk about any person behind his back. Okay. Behind their back. Duuba isaanii bakka dubbatina. Direct namni wanti tokkollee uumu wanta tokkollee namni uumuu kan danda'u yoo direct dubbateedha. So hamachuu jechuudha inni karaa biraati. So okay, this is kanuma har'aa fi
Kana isiniif qabadhee dhiyaadhee akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Chaanaaliin kun chaanaalii barnoota afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatii. Warroonni ABCD jettanii barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii. Koorsiiwwan ni qabna. Koorsiiwwan san fudhachuu dandeessanii. Garaagarummaa kan qaban jechuudha. Sirriitti kan qindaa'anii qophaa'an barachuu ni dandeessanii. Telegiraama irratti jechuudha. Kanaaf ammoo bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'ii diteelii yoo barbaaddan ibsa koorsichaa telegiraamaan nu dubbistaniitoo wanta jiru isiniif ibsina yookaan iimoodhaan jechuudha yookaan waatsaappiidhaan ammaa bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a.